waraabu dhugaa rabbii dhugaa imimmaan qabachuun dadhabe ba'ee dhugaa hawaasa fuulduratti nan obsee viidiyoo fuulduratti ba'ee nan boo'e maa inni maatu na mudata daa'imti isheen gidduu jirtu kun argaa jirtu isheen gidduu kuni Najaat jedhamti gidduu kan teessu jechaadha. Najaat jedhamti waggaa 8 maatii kanaaf hangafa. Dubartiin kuni maqaan siyaasisaa jedhama abbaa manaa ishee jiru. Baay'ee dhukkubsatti maal dhukkubsatti ijoollee kana sadan guddisuuf jettee ijoolleen ishee inni shaamiza diimaa uffatu Abdii jedhama. Inni gara kana ammoo Hajiidha maqaan isaa isheen xiqqaan waggaa 8 hangafni immoo Najaat kan jedhamtu. Haati kun ijoollee kana guddisuuf qoraan guurti ture ustaas bosona keessa deemti qoraan guurtu in kuftee badaa miidhamte cinaachisee kun badaa miidhamee gonkuma kaatee deebitee hojii hojjechuu miti dhiqachuu hin dandeessu fincaanuma illee bahuu hin dandeessu ture. Kanaaf egaa maaltu maal ta'e beektuu waan ajaa'ibaa magaalaa Jimmaarraa bakki mucaan kun jiraatu gara olii gara jireenitti asii ol bakki jireenya isaanii maaliif fagaate akkana kireeffachuuf hin danda'amu fagoo gara olii jechuudha ibsaan hin jiru watti fakkaata maaliif namatu tola kenneef keessa taa'ee otoo magaalaa ta'e 800-900 manichi tola keessa taa'u fagoo waan ta'eef namni kireeffatu duwwaa taa'u irra namni kenneef innaan keessa taa'u maaltu ta'a seetan kiiloomeetira 4 olii magaalaa Jimmaa ga'uudhaaf gabbisuu miillaan gaafa gaafate daqiiqaa 30 ol nama deemsisa bakkee qarichi bosonas of keessaa qaba keessumaa daddarbama maal seenaan ajaa'ibaa mucaa Najaat kuni maali haatis hin kaatu dandeessi jara qallabuu miti ofiifuu hin dandeessu ka'u obboleessas obboloota si dhiira lamaan Abdiif Hajii kana fi haadha sii kana maal gochuu qabdi mucaan kun dirqama qabdi tokkoffaa hangafa lammaffaa du'uun qabanu kanaaf bakka sana miillaan kaatee magaalaa Jimmaa hoteela seentiraal fuuldura dhuftee namoota baajaajii keessaa bu'an hundaan adaraa daabboonaa bitaa jettee asiinis deeguluudhaas daabboonaa bitaa asiinis daabboonaa biti jettee kadhattee afaanuma isheerraa kun viidiyoon jira viidiyoon isaa birrii 2 birrii 3 birrii 1 ganama sa'aatii 2 jalqabdee hanga sa'aatii 3tti turti yaada hanga 3tti kadhattee kiiloomeetira 4 deemtee galti kanaa lukaan laala yoo waa argatte baajaajiidhaan galte baajaajiin immoo karaa hin deemsifne irra miillaan deemti sa'aatii 3tti durba waggaa 8 mucaan kun daabboonaa bitaa yeroo hedduu namni danuun daabboodhuma ofii bitattee nyaatti si'a ustaas isiin garuu daabboonaa bitaa jettee sumuneef shilinkii walitti guurtee suuqiidha biddeenii fi shiroodha kan isiin bittu biddeenii fi shiroo bittee sa'aatii 3tti galtee immoo shiroo sana immoo hojjettee biddeen sana waliin haadha sii kana lafaa kaastee obboloota sii kana lamaan nyaachiste wallaahi mimmaan qabachuun dadhabe sammuun koo boqonnaa dhabe achii ba'ee maaliif waan baay'ee seenaa baay'ee na yaadachiise waan baay'ee na yaadachiise akkanatti daabboo bitee gala shiroof biddeen bitee galeen gala sa'aatii meeqatti gata sa'aatii 3tti hin gala maaliin yoon argadhe baajaajiin immoo birrii 5 hin deema karicha birrii 5 immoo hin deemu amma manaatti miti kan hin deemu fagoo hafa oti gata kiiloomeetira tokko hafee miillaan deemti karaa sana dukkana baatirii hin qabdu harka duwwaa galtee nyaachisti nan gaafadhe waan gaafadheeni guyyaa ati birrii dhabdee birrii ati shiroo fi biddeeniin bittu dhabdee harka girwaa galte jira jennaan jira garuu ala yaadu galee waan akka agabuu buluu isaanii ala yaadu hoteela deemti sa'aatii 3 amma ga'utti immoo naitu sa'aatii 3tti immoo inni siin dhaquuf jaallatte miti tokkoffaa hoteelonni bullee walitti qabanii gizeedhaan hin kennanuuf daayitee bullee jira jettee kadhatti bullee yeroo gaafattu sa'aatii eegu jarri namni irbaata nyaate amma afutti inni misaa tarii ijoolleen kaan waan fudhatanuuf jechaadha amma namni irbaata nyaatutti hanga sa'aatii 3tti eegi ilaala sa'aatii 3tti eegdee yoo jiraate dhaqii feestaalii fidinaan jedhu jettee feestaalii fiddee itti fuutee galti yoo hin jiraanne immoo agabuu bulu galtee akka duwwaa galtee jechaadha innuma hin dandeenye obsuudhuma hin dadhabe bullee sana fuutee galtee nyaachistee haati ammallee fooyyofteetti egaa kun baay'ee onnee na cabse dhugaa baay'ee deeggarsa namoota baay'ee godheera namoota yatiima guddisan baay'ee godheera garuu seenaan Najaat kun baay'ee garaa nama deesse wallaahi istiil nama baay'ee na gaddisiiste mucaan kun. Wallahi asii achi waan nama gartee namatti mamare namarratti hin fe'anii nama beekaa rafuu gartee dammeessuun nama dhibdi jedhanii nama beekaa dhokotee yaani kaasuulleen takka mul'isuun nama dhibdi fardi cancala seenuu gartee beekaa didee cancala hin seenu jedhanii cancalamuu hin qabamu namni namaatis kan gartee
beekaa didee harki isaa keeshan seenu nama beekaa didee in sadaqadhe ittiin dirqetti in sadaqachiiftu rabbi subhanahu wa ta'ala rahmatan nu keessa haa wabbalayyan kiyya akkana jiru tana yoo jiraanne baru rabbi subhanahu wa ta'ala irraan gaafata kun hawaasa keenya saba keenya lammii teenya heddu kan akkana rabbi subhanahu wa ta'ala callaan beeku kan gartee viidiyoo kanaan agarru qofa miti baay'ee jira gartee rabbummaan subhanahu wa ta'ala rahmata isaatiin gartee rahmatan wal gehe malee akka abdiititti akka namni tokkootitti namni waan waa godhuu hin danda'u ammoo gahee isaa gartee shoora isaa taphachuu namuutu danda'a naannoo isaa gandeetti dhalate baadiyyaatti dhalate magaalaa jiru hundi rabbiin subhaanahu wa ta'ala wa fawqa kulli dhii ilmin hakiim jedha beekaa irra jira akkasuma qabeenya keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaqad faddalnaa ba'dahum alaa ba'din jedha gartee hunda daraja godhe gartee namni hundi habtaamu miti tujjaara miti qabeenya hundinu kan dhokeeffatee waan nyaatu hin qabne gartee nuti ji'a soomanaa afaan qabannee beela waggaa takka keessaa ji'a tokko callaa baatii ramadaana soomana nama ji'a umrii gusaa akkana soomanu jiru jira kamallahu bi'aliim rabbi callaatu beeka gartee kan miila hin qabne jira kan ija hin qabne jira kan gurra hin qabne jira baay'ee jira ilmoo xixiqqoo tana gallakkifatee riskii naa barbaadi jeeni rabbi irratti gallakkisee yoo ilmoon tunu itti deebite wallahu alam garii kan gartee manaa bahee ilmoon hin deebi'inii jira gartee yaani karaa itti wal qunnamaniin hin jiru bilbila hin qaban yoo bilbila qabaattes eenyu sirraa kafala biilii neetiin hin jiru hedduutu karatti akkanatti hafee haadhatti hin deebine maatitti hin deebine badee bakka jiru wallahu alam obboleeyyan kiyya akka sabaatitti akka amantiitti waan siyaasaa tanas xiqqeessaneetuma insha Allah namni hawaasa ofii bilisoomsa